Hallelujah. Otoo maan dubbatiin kun dhugaatii kooti jedhanii akkatti baatanii jiru. Inni akkasitti nama baachisu ilma Waaqayyooti, isaaf ammayyuu galanni hin ta'a. Tolee, duraan dursaa maqaan keessan eenyu akka jedhamu, eessaa dhuftanii Waaqayyo waldaa burqaa jireenyaa keessatti maal akkasiniif godhe, isa sin gargaare Waaqayyoo fi saba Waaqayyoo kana duratti gaggabaabsitanii dhugaa baatu. Maqaan koo Kabbadaa Mashashaan jedhama, safara Abbaa Gadaatiin dhufe. Tolee, Waaqayyo lafa kanatti maal siniif godhe? Waaqayyo waan inni naa godhe waan dubbatameen dhumu waan guddaadha inni. Tana dura torban sadeen arraa natti fakkaata, torban sadeen arraa atalaatu jira ollaadha, atalaa isa fuudheen gaarirra kaa'aa jireetan yoo nan ol fuudhee gaarirra kaa'u waraansa asitti na kenne, atalaa saneenyu fuudhee manaa naa ga'u nan cinqamee achi galee tanan mana hakiimii dhaqee manni hakiimittis homaa naa hojjechuu didee achirraan tsaballi wayiin jira jedhanii achi tsabala sana deeme filfaa wayii achi deemnan homaa wanni deddeebi'ee wanni mul'atu dhabame ogeesha jedhanii ogeesha sanis deeme homaa wanni furteen dhabame amma hiriyaa kiyya tokko taas jira Mirgisaa jedhama. Mirgisaan waldaa dhaqii fayyitaa maamana teechee cinqamtaa naan jedhe ka'eetan battaluma torban lamaan har'aati ganama boroo isa faana ka'ee kasaaraa kanaan akkanatti qaqqabachaa giddiidha iddoo lafa kana ga'e lafa kana gaafan ga'u tajaajilarra jiru tajaajila isaa fudhadhee deebi'ee galgala san deebi'ee dhufee raajiin warri dhibamtanii as baasinii kadhanna naan jedhanii amma asan ba'ee wanni afurri wayii narraa iyyee ba'ee ammasuma nan galee furteen argadhee hidhaan narraa hiikee Waaqayyo naa galateeffadhaadha. Baay'een canqabee baay'een rakkadhee baay'een caammaa hidhachuun dadhabee shintibeetii gattaa'uun dadhabee algaarraa garagaruun dadhabee surree hidhachuun dadhabee cinqii kanarraa na fure Yesuus Kiristoos galata Waaqayyoo. Tolee, isin duraan amantiin keessan maal ture? Ortodoksiin ture. Ani amma har'aatitti numan taaraa waggaa 25 akkabaabii lafa kana ergan dhufe umaa barakatan qabu yaaduman taara malee humna koo akkanumatti urfatti bada kiisiin koo duwwaa akkaawuntii kootirra homtuu hin jiru namsuma kiyya kanaan lafarra deema malee barakata tokko hin qabu akka kana hunda amma balaa dhukkuba kanaan lafa kana dhufe barakata isaa Yesuus Kiristoos naa kennaa jira na fayyisee. Tolee, erga gaafa siniif kadhatamee afurri hamaan iyyee sinirraa ba'eeti akkuma nuyi arginu fayyaa keessan deemaa jirtu yeroo galtan yeroo baatan amma akkam isin nagaadha? Fayyaa kiyya nagaa isa fayyaa akkuma duraatittan ba'ee hojii koo hojjetachaa jira fayyaa galanni Rabbi haa ga'u. Tolee, mee Waaqayyo sakkatti nama fayyisuun waggaa 25 kisaaraa keessa turtanii gooftaa toon beekiin turtanii amma garuu gammachuun mana Waaqayyoo keessa jiruu fi achi iddoo dhugaatii biyya lafaa keessa inni jiru garaagarummaan isaa maali? Mana hakiimii amma deeman iddoo kana dhufanii hakiimii caalu iddoo kanattan arge bakkaan. Torban lama keessatti gooftaa fudhatanii dhugaa ba'aa jiru. Dhugaa baatu Yesuus warri taatan ammayyuu Yesuus. Tolee, fayyinni keessan fiixaanaa ba'u amma dhumaatti fayyaa hafaa sababii keessaniif dhaloonni hafayyuu dhugaa baatu Kiristoos ta'aafa wanti jechuu barbaadda yoo jiraate? Ani wanni jechuu barbaadu namni tokko fayyaa waanan haabti fayyaa caale hin jiru. Woo fayyaa qabaatan haabti horatan.
fayyaa ofiitiin olitti nibranni guddaan fayyaa ofiiti. Namni hunduu yoo fayyaa qabaate hojjete nama boruu ta'a, lawwatama, biyya kanarree an tajaajilu yoo fayyaa qabaate. Kanaafuu yoo dhibeen namatti dhufe mana hakiimii mana adda addaa deemurra qaxxitaa mana Waaqayyoo dhufanii fayyina isaa argatee utaalee galuu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Inni nama utaalchisu lafa kana jira caammaa hidhachuu hin danda'u jedhanii amma garuu fayyina isaanii guutummaatti mirkaneeffachuu waan dandeenyuuf memmee akka nama caammaa keessan hidhatuutti haleluuyaa bilisa baasa Yesuus. Nagaa Waaqayyootiin deebi'a ammayyuu galata jabaasaa Waaqayyoo.